Ashamar kafuun akkam jirtu hordoftoota qaaqotiif kan taatan hundi keessan jirtu jira isin jenneerra har'a moo akkuma waadaa isin galle viidiyoo haaraa tokko qabannee deebinee jirra. Gaaffiin keenya har'a akkas jedha. Kaleessi osoo boru ta'ee har'i jimaa ta'a jedha. Guyyaan kun maalidha guyyaan kun? Namni tokko kaleessi osoo boru ta'ee har'i jimaa ta'a jechuu kan danda'u guyyaa maalirra dhaabbate kan jedhu gaaffii keenya kanadha. Amma kallattiidhumaan gara gaaffii keenyaatti deemnaa jechuudha. Gaaffiin keenya har'a maal jedha? Kaleessi osoo boru ta'ee har'i jimaa ta'a jedha. Namni tokko akkas jechuu kan danda'u guyyaa maalirra dhaabbateetu? Jimaatu mar. No. Jimaatu mar. Namni tokko kan akkas jechuu danda'u guyyuma jimaataa irra jechuudha. Gaaffiin keenya irraa akkas jedha. Kaleessi osoo boru ta'ee har'i jimaa ta'a jedha. Guyyaan kun maal inni? Namni tokko akkas jechuu kan danda'u guyyaa maaliiti? Isti gaaffii isaa irra naa deebi'e. Gaaffii isaa irra si deebi'u? Gaaffii isaa akkas jedha. Kaleessi osoo boru ta'ee har'i jimaa ta'a jedha. Guyyaan kun maal inni? Yookiin namni tokko akkas jechuu kan danda'u guyyaa maaliiti? Kaleessi osoo boru ta'ee har'i jimaata ta'a. Kaleessi osoo boru ta'ee har'i jimaatuma ta'a. Jimaatuma ta'a? Maaliif sababni isaa? Kaleessi otoo boru ta'ee jechuun kaleessi har'adha. Kaleessi har'adha. Kaleessi har'adha. Boru ta'ee jechuun kaleessa fakkeenyaaf jimaata yoo ta'e hamuusiidhaan ni duuba jiru waan ta'eef kaleessan otoo boru ta'ee jechuun immoo har'aa jechuudha. Kaleessi otoo boru ta'een har'aa jimaatuma ta'a jechuudha deebi'aa. Galatoom isin jenna. Egaa gaaffii keetiif guddaa galatoomecha hordoftoota Qaaqqoo Tuubiitiif maal dabarsitan? Hordoftoota Qaaqqoo Tuubiitiif egaa chaayinaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan akka chaayinaalii kana bukkee dhaabbattan laayik, sheer, koomanti sabiskiraayib gochuu immoo akka hin daganneen jedha. Guddaa galatoometis. Egaa gaaffiin keenya irraa akkas jedha. Kaleessi osoo boru ta'ee har'i jimaa ta'a jedha. Namni tokko akkas jechuu kan danda'u guyyaa maalirra dhaabbateetu? Kaleessi otoo boru ta'ee har'i jimaa ta'a. kaleessi otoo boru ta'ee har'i jimaata ta'a. Namni tokko akkas jechuu kan danda'u guyyaa maalirra dhaabbateetu? Guyyaa roobiirra dhaabbateetu. Guyyaa roobirra dhaabbateetu? Sababni isaa maali? Guyyaan kamisaa tokko darbeetu jimaata ta'a jechuudha. Gaaffiin keenya akkas jedha. Kaleessi osoo boru ta'ee har'i jimaa ta'a jedha. Guyyaan kun namni tokko akkas jechuu kan danda'u guyyaa maalirra dhaabbateetu? Guyyaa har'aadha dhaabbatee waa'ee isa borii dubbachuu danda'a. Jechuun gaaffiin koo ifa si ta'eera. Kaleessi osoo boru ta'ee har'i jimaa ta'a. Guyyaa kun namni tokko akkas jechuu kan danda'u kaleessi osoo boru ta'ee har'i jimaa ta'a kan siin jechuu danda'u guyyaa maalirra dhaabbateetu? Namni kun guyyaa har'aadha dhaabbatee guyyaa borii fi guyyaa fuuldura isaa yookaan immoo guyyaa duuba darbee ibsuu danda'a. Egaa hordoftoota keenya deebiin gaaffii har'aa viidiyoo isa itti aanutti isiniif dhiyaata jecha dhiifama isiniin jenna. Sababni isaas viidiyoo kana hojjennee xumuruu hin dandeenye waan nu qunname wayii jira. Kanaafiyyuu dhiifamacha viidiyoo isa itti aanu jalqaba viidiyoo isa itti aanu irratti deebii keenya isiniif deebisna jechuudha. Galatooma.